Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Qubee TV oduu qubee yeroo kanaa kan isinitti Leensaa Hordofaadha. Yuunivarsiitiin Booranaa deeggarsa midhaan nyaataa uummata godina Booranaaf taasise. Yuunivarsiitiin Booranaa deeggarsa midhaan nyaataa birrii miliyoona 4.6 tilmaamamu uummata godina Booranaa kanneen harka qalleeyyii ta'aniif arjoomuu isaa beeksise. Daayireektaroota tajaajila hawaasaa yuunivarsiitichaa Dr. Kuulaa Jiloo akka jedhanitti hojjettoonni yuunivarsiitii Booranaa gargaarsa kanaaf miindaa ji'a tokko walitti qabuun namoota kanaaf deeggarsa gochuu isaanii himan. Yuunivarsiitiin Booranaa bulchiinsa godina Booranaa waliin ta'uun harka qalleeyyii 1,600 deeggarsa midhaan nyaataa kana raabse. Bulchiinsi godina Booranaas deeggarsa yuunivarsiitichi uummata harka qalleeyyii kanaaf taasise bebeeffachuun yuunivarsiitii galateeffatee jira. Deeggarsi kunis daakuu boqqolloo kuntala 850 fi zayita liitirii 1,600 akka ta'ee fi aanaalee akka Dubulluq, Dirree, Miyoo, Areeroo, Gomaalee, Dilloo, Taltaallee fi Moyyaalee keessatti maatii 1,600 taasifame. Deeggarsa kana yuunivarsiitii Booranaa bakka bu'uun kan uummata qaqqabsiisan itti aanaan pirezidaantii fi itti gaafatamaan bulchiinsa barattoota yuunivarsiitii Booranaa obbo Jaarsoo Jaldeessaa akka jedhanitti yuunivarsiitichi uummata hongeen miidhaman haala hammaataa keessa jiraniif deeggarsa taasisuu isaa himan. Maddi toora miidiyaa hawaasaa yuunivarsiitii Booranaarraa. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haji Ibrahim Tufaa ayyaana Arafaa waggaa 1444 sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsan. Hawaasni Musliimaa ayyaana Arafaa wayita kabaju tokkummaa fi walgargaaruun kabajuu akka qabu pirezidaantiin mana maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haji Ibrahim Tufaan dhaaman. Saawud Arabiyaatti sirna Hajii irratti kan argaman pirezidaantiin mana maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haji Ibrahim Tufaan hajuujoonni Itoophiyaa lakkoofsaan hedduu ta'an imala Hajii bara kana irratti hirmaachaa jiraachuu isaanii ibsan. Ayyaanni Arafaa Itoophiyaa dabalatee hordoftoota amantii Islaamaa guutuu addunyaa biratti sirna adda addaan kabajama. Imalli hajii guddaan namoota miliyoona 2.5 caalu hirmaachisee Saawud Arabiyaatti geggeeffame. Seenaa keessatti imalli hajii guddaan namoota miliyoona 2.5 caalu hirmaachisee Saawud Arabiyaatti geggeeffame. Imalli guyyaa kaleessaa taasifame kun sirna imala hajii waggaa waggaan raawwatamu keessatti lakkoofsa olaanaa kan keessummeesse ta'uun seeraan irratti galmaa'uu isaa ministeerri hajii fi umraa Saawud Arabiyaa beeksise. Baroota darban keessa sababa weerara COVID-19 wal qabatee imalicharra dhorkaan kaa'amuun wal qabatee bara faranjootaa 2020tti namoonni 10,000 qofti sirnicha irratti akka hirmaatan eeyyamamee ture. Bara 2021 immoo namoonni 59 qofti imala hajiif Saawud Arabiyaa magaalaa Makkaa akka seenan kan eeyyamame yoo ta'u bara darbe namoonni miliyoona 1 imalicha irratti hirmaatanii turan. Dilbata dheengaddaa imaltoonni bakka sirna kadhannaatti gaggeeffamu gara masjiida guddaa Makkaa irraa kiiloomeetira 8 fagaatee argamutti imala isaanii eegaluu Aljaziiraatu gabaase. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Amma immoo dubbii laansinitti himu. Biyya Keeniyaatti gareen hidhattoota Alshabaabii haala suukanneessaan lammiilee biyyattii lakkoofsaan 5 ta'an ajjeese. Biyya Keeniyaatti gareen hidhattoota Alshabaabii haala suukanneessaan lammiilee biyyattii lakkoofsa 5 ta'an ajjeesuun gabaafamee jira. Namoonni kun haala suukanneessaan kan ajjeefaman yoo ta'an, hidhattooti kun lammiilee Keeniyaa kana morma qaluun ajjeesuun isaanii ibsame. Gochi kun bulchiinsa Keeniyaa kutaa lamuu qarqaraa garbaa guddaa Hindii biyya Somaaliyaatti dhiyaatutti mudate. Gochi gareen Alshabaab raawwate kanaan namoota haala suukanneessaan ajjeefaman 5 alattis manneen hedduun gubataniiru. Qorannoon filannoo bara dhufu Ameerikaatti taasifamu irratti Doonaald Tiraamp Joo Baayiden caalaatti sagalee argatu jedhu ifoome. Biyyi humna guddaa addunyaa kana irratti ni qabdi jedhamtee waamamtu Ameerikaan bara dhufu filannoo pirezidaantummaa ni gaggeessiti jedhamee eegamaa jira. Paartileen gurguddoo biyyattii lamaan paartiin warra Dimookiraatawaa fi Rippaabilikaan kaadhimama pirezidaantummaa isaanii labsaa kan jiran yoo ta'u, kaadhimamtoonni kunneenis duula filannoo gaggeessaa jiru. Pirezidaantiin duraanii biyyattii Doonaald Tiraamp pirezidaantii biyyattii ammaa Joo Baayidenii fi kanneen biroos filannoo itti aanu irratti akka dorgoman ibsan. Akka qorannoon gaggeeffame tokko ibsutti lammiileen Ameerikaa dhibbentaan 36 Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraamp alatti pirezidaantii haaraa arguu akka barbaadantu barame. Doonaald Tiraamp pirezidaantii amma aangoo irra jiran Joo Baayiden caalaa carraa filannoo uummata gaarii akka qaban qorannoo kana keessatti addatti ibsamee jira jedha gabaasni kun. Lammiilee Ameerikaa CNN gaaffii gaafate keessaa dhibbentaan 32 Joo Baayiden akka filatan yoo dubbatan, kanneen dhibbentaan 33 ta'an immoo Doonaald Tiraampiif sagalee kennuuf jiru jedhame. Akkasumas kanneen dhibbentaan 31 ta'an immoo lamaan isaanii keessaa tokkoon isaanii akka filachuuf jiran hima gabaasichi kun. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Oduu qubee waliin ani Leensaa Hordofaan ture. Qophiileen TV qubee kanneen biroon itti fufu. Isaan waliin turtii gaarii.